السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجيا فيا خيسان يبلي وانتي كبجنتو جاتم توتا ماتي ومواجب بكم فيا فيديو واني حرفاتي في فتيا ولا رئانسان يصير حاسو فيما فيديو تيجي تارجي بازوي إنجليزي سنتاتي سنة قبان قبو قلقل أصو هربا ديمو جاتشو أصو هربا ديمو كهاتي كهاتي فتيا رئانسان والله لازم كاتب هاتي فتياري أريستون نتدفع لا ليه كل في رفني هل كان قوتو رفني أدو في قبولة جاتشو يبجد أدو في قصون أري أمبولة جاتشو براتوني من برومساتو قوتو أصون أري أمبولة جاتشو هل كان قوتو إنا أما ولما قالتي واحد جرارة وحسيو بربادا akka garaa kiyyaa inu naataa jira akka garaa kiyyaa kanaa ta'u yuutuubii kiyya qofa laanno haasahee fixadhasni galee tiktookii yerras laanin haasaa waa'ee namaa kan amma jidduuni warniin gira jiru kana haasa'uun xiqqoosi adagaadhaaf nama saaxilaa beeytanii keessattuu amma waa'ee haadha faadhatiif fatiyaa jidduutti gandummaa fakkaachuu danda'a hundi haasa'u deemu kun silazii yuutuubiin yaada kiina fixachiisti asitti waan haasa'u dubur gaafatte asitti fixadhe barbaadummoo hidharraasin hiikee barbaadu isin hidhee viidiyootii gallakkisaa jechuudha. Kana jechuun yoo barbaade koomentii isinii banee yoo barbaade koomentii isiniitti cufee jechuudha. Walumaa galatti isinillee mirga keessa waan barbaadan jedha koomentiin keessan banaadha. Viidiyoolee fatiyaa san dhaggeeffattanii hunda isaanii dhaggeeffattanii tokkoffaa siireesitti deebi'ee yeroo haasa'u wallahi siireesitti deebi'ee yeroo haasa'u jechuudha. Hiriyaa akka fatiyaa tana naannoo keessan ollaa keessan ganda keessan keessaa qabaatan tana irraa fagaadha. Sirreessitti dhibaasa. Ammallee hiriyaa qabdu keessaa namni akka kanaa amala akka kanaa qabu jiraannan irraa fagaadha. Nama amala akkamii jedhe nama gaafa si wallolee waan si hojii dabarsiisan waan ati qabne waan ati qabdu eebbii takka osoo dubbatti namni bisni gabbahee ambaa himu. Kammoo daqiiqama san keessatti deebi'ee nama nagayaa ta'u kolfee taphatee si faarsu namni akkas si galaafatu hin jiru. Wallaahi laazim an rabbiin na haa dhiisu malee fuula fatiyaa laalee arrabsoo haadha faatee fatiyaa arrabsite sana arrabsoo sana ergamaan arrabsite fatiyaa ergamte arrabsite malee haadha faadhatitti aariin qabdu aariin garaa keessa hin jiru haadha faatee ergamtee waan namni jedhe duubaa jedheen ergama namaa bakkaan gahaa waan jirtu maaliif jennaan namni aarii tokko yoo nama arrabsa miirri isaanii beeksisa. Akkuma haati faatee dallantee amma dallansuu keessa tartee bar hargana arrabsitee haati faatee san qofaa miti haadha hunda qabrii keessa arrabsitee haati faatee maaliif sirriitti aarte waan ta'eef jechuudha sirriitti baqa miira hamaa keessa galtee haati faatee isin galee fatiyalleen osoo dura haati faatee waa goote jiraatte osoo haadha faateetti aarii dhugaan onni irraa qabaatte akkuma haadha faatee san dallantee arrabsitu jechuudha fatiyaan haadha faatee garuu yeroo fatiyaan haadha faatee arrabsitu ilaala dallansuu qabdu. Kimiirrisii qabbanaa yaadha jechoonni isii gurguddaa jechoota eebii gurguddaa haadha faatee xiqqeessu waan babbadaa hanga ulfaan biyyaa baate haati faatee jettu dirasii ergamtee akka waan barreeffameetti kennamee barreeffama hii dubbisaa jirtuutti dubbatti fatiyaa wallaahi laazim waan fedhallee ta'e waan dhageettanii waa taazabaa waan dhageettan qaba dhageettanii callisuu bichaa sun ta'e keessatti gadi qabaa laala dubbii jaraa jechuudha. Innaa maaliif jedhamu fatiyaan ergamtee arrabsaa jirti haadha faatee. Ergamtuudha fatiyaan si jammar ergamtuudha. Wama xiqqishu warra kaanii abbaan barbaade ergata namallee ajjeesoo jedhanii birraa kaanii sin deemtee ni ajjeesti fatiyaan maaliif yoo jettan waggaa kana yoo yaadattan ta'e sababa malee lafaa kaatetti sababa malee waan tokko osoo asliin bitiisa bal'aarraan kaasin sababa mubaarakiin itti ergeef mubaarakiidhaan bitamtee aslii arrabsite. Asliin maal godhe qaxxitaa dhaqee mana isii dhaqee na mubaarakiin maal godhe sobanii aslii miidiyaa irraa galchuuf jechuudha. Aslii hamaa godhuuf jechuudha. Akka waan asliin baqa anjiraa mifatii ajjeesuu dhaqee kanatti osoo anjiru siin ajjeestu obboleettii kiyya jedhee jechuu sobee booddee jaartii kiyya dhahe asliinii jedhee yakka keessa galchuu barbaade yaalii guddaa taasisaa ture mubaarak musammaa taate isaa warri quba qabaatan yoo jiraatan jechuudha. Maal isin jechuu barbaade waan tokko yoo akkana gadi dhageeffattee keessa laaltu sii gala wallaahi ananaa gala saayikooloojii ilma namaa. Fatiyaan waan barbaaduma xiqqootti kennitee namallee ajjeesti deemte namallee marzillee namatti hin kenniti deemte kun amala fatiyaati laannoo
garaana fatiyaan fayyaalattiidha fatiyaan garaa laafettiidha fatiyaan akkasi garaan isi maalidha waa garaa hin qabdu afaanuma kanaan akkana jetti namni boohaa oolu miskiina namni boohaa oolu fayyaalessa yatiima haadhan qabdu abbaan qabdu habiibti yatiima abbaan qabdu haadhan qabdu hedduu kumaatama namni abbaa haadhan qabu miidiyaa kanarrallee jiru karaa kalafarrallee jiru ni galee abbaa haadha dhabuu miidiyaarra nama boochisu maa laazim miidiyaarra boohu abbaa haadha hanqee yoo barbaadde hamtuu dubbattee nama basaastee nama arrabsitee haadha abbaa hanqee qabrii keessa arrabsiisuu osoo hin taane abbaa haadha hanqee kabaje taanan afaan zibbii namarraa kutu akhlaaqa gaarii qabaatte nama hin tuyxu nama hin geettu osoo fatiyaan osoo hin tuyxne haati faaxee hin tuyxu hin beektan haati faaxee nama aaqilummaa qabdi haati faaxee hayyummaa qabdi ammallee jechuudha haa duriyyee taatee namaa dhagahuu diddee masmaa asii xixi ta'uu malee aaqilummaa qabdi isni galee akkana nama hafarfatullee miti nama yoo namaa wallolellee yoo masa irraa namaa jiguu miti haati faaxee hin beeksisti nama irra walloltee san irraa gorti namni jalumaa sii wallolee sirraa goruu danda'u sun namni sun siif nama gaariidha beekati nama tokko walloltee hiriyaa takkaa walloltee hiriyyaan sun sirraa goruu dandeennan wallaahi namni sun si gaariidha atillee nama saniif gaariidha walloltanii bolbeeytan dhiifa malloliin jettanii daangaa olii eegdanii jiraattan walirraa gortanii jechuudha ammoo hiriyyaan akka fatiyaatun gaafa gasi baaste sana waa hunda kan kee gadi haqqisteet hamaa tolaa badaa waan hin jirre soba hunda qanabbartee gadi fiddee raawwattee aalama addunyaa kanaan geetteet daqiiqa masan keessa as deebitee nama nagayaa hiree faaruu isiin miskiinaa bar isiin nama nagayaati bar an hin sodaadha isiin akkas nagootii sodaadha isiin ergamaan deemti waan taheef ergamtee deemtu waan salphaa miti wallaahi laazim gidee amma kana nama fixaa jira ijoollee hiriyoota akka kanatu iyyuu shamarran fixaa jira hatta aartistii keessaa qabee hanga warra badhee miidiyaatitti jechuudha badhee ijaazaa garagaraatitti kadhumaa jiru jechuudha ni galee nam tokko yoo sii wallole namni sun hamaa kee bahee dubbatan namni sun bakka sii wallole jira siin duudaf garaa ta'uu qaba namni sun eega sii wallole ammuma tana mee kaleessuma atragaarreedee hamaa guutuu waan namni dhagahin kana guutuu jettee jechuudha dhafaadhatiin galgala irratti immoo konnaa bahii jennaanu baatiif akka waan baatu muudii qabattee raawwattee Alaiden haati faatee goota arsiin goota akkas tahe akkas bahe sijjammar osoo dhuguma dura haadha faatitti aartee jechuu fatiyaan haadha faatitti aartee garaa nafaan haadha faatee qiimiitti qabaattee ka arrabsituuti fatiyaan odoo ergamaan deemuu baatte wallaahi sodaattee fiidu fatiyaan sodaattee jalaa hin fiidu harkatti gaggabdi malee akkas miidiyaa duratti hin fiidu gabbaatillee miidiyaa irratti akkana jettee normaalii gootee naasoftu ture jechuudha miirri isii ittiin dhiisure aarii keessa jiru ittiin dhiisnere ergamni isii arrabsoon isiin haadha faatee arrabsaa jirtu kun duubaan namni biraa ergee waan jiruuf namni namaa ergamu mootiyyuu gaaf tokko lubbuu namallee ni magalaafata wallaahi laazim akka beeknu nuti warra miidiyaa haa kolfinu malee wanti isii hojjetu kun garuu haadha faateetiif waan ulfaataadha haati faate osoo ani sii tahe wallaahi osoo ani sii tahe hanga fatiyaa mataatti shinshinii walii dhutti hin dhiisu wallaahi hin dhiisu an ar'allee jechuudha dheedha akkasi dheessitee waatami hanga fatiyaa argadhee shinshinii tan asii matara ol guduufutti hin dhiisu ani aduu haadha faatee ta'e katamaa takka keessa jiraannee naannoo takka keessa jiraannee moo maaliif jennaan wadaajummaan dhiifamni haadha faatee walii godhan ayas walligamu tokkoffaa onni reedii aadan faanti jechuudha yeroo isiin akkasitti haadha faatee arrabsitu itti dhaquu wallaalanii liif irraa baasuu wallaalanii fatiyaa dhiisachuun hin wallaalanii itti bilbilanii liifii siisan irraa balleessuu wallaalanii dhorguu wallaalanii yoo isin akkasitti ettee sii xiqqeessitu dura ka jammara eenyu fatiyaadha osoo namni osoo atiin tuqin lafaa ka'ee si jammaru tokko ergamee ture si jammar aarii irraa hin qabdu hin beeksiste haadha faatee irraa aarii tokko hin qabdu wallahi taakkana tana nama balleessa taakkana tana tuyyuu nama nyaata nama galaafata sanii galee ati waa qabaatti dhabdee miti gizee amma namni waan biraa miti dhageettimati nama bira qabdu si hinaafa dhageettima nama bira qabduuf si hinaafa fatiyaa dholboottee gabboottee hifattee fatiyaa jechuun bar jalqaba kibriin miidiyaa kaayiroodhaa isii ture bar kibriitan beeytanii kibriita miidiyaa kaayiroo isii ture fatiyaa ture kaayiroo irraa kan kibriita tokkoffaa lakkusamee miidiyaan kun fatiyaadhaan ture isaa na caalaa isintu beekan doon gizee san biyya jiraayyuun har'agin hunduu ittiin
daraatti waliin taree kun ergatee kun mana keessallee isii ergatan miidiyaa irratti illee nama arrabsiif isii ergatan wallahi amma garuu wamma takka kana zacce jettee achi bu'aate ilmoo ammattee bu'aa dhayxee ammoo nama quuxessinaa ila nami yeroo tokko yoo waan nama wayii eebi amma fatii irraa waan dubbachuu barbaadu kana meebi haadhaan qabdu akkas taate gariin qabdu akkas taate namaan hin jedhina namni hunduu haadha qabne kumaatam haadha dhabuun akkas naman gootu haadha dhabuun shilixilixii naman gootu haadha dhabuun akkana albula naman gootu haadha dhabuun indoo jechuun indoo hayaa nama qabuu qabdu namni dubartiin haadha qabduuf dubartiin haadha qabne wadadda ta'uu qabdu adaba qabaachuu qabdu dubartiin haadha hin qabne dubartiin faamilii hin qabne adaba faklaaqa gaarii qabaachuu qabda kireen gaariin bahuuf malee akkanuma callisaniit maal kan maan arge mana keessa ergataa kan maan arge miidiyaa irra ergatee dhaqee baluu na arrabsu jedhanii dabbaraayu si jammara kanaafu namoonni koomentii jalallee deemtanii maal jedhan viidiyoo si fatiyaa faa galaksanii fatiyaan tun wallahi rakkinna akkana sii godhe malee rakkinnatu haadha dhabuutu nama jala sii hojjechiise malee haadha dhabuu nama jala sii hojjechiise awashaa jala mubaarak musammaa faa jala warra kaayiroo jala kasii oofii akkana gosa haadha dhabuudha dakala haadha maaltu galche rabbi jannataa firdoose haasii qananiisu maaltu galche haadha warri mana madaamii keessa jiru kun guutuun bara osoo haadha ofii gaddamanoo haadha jalaa kaduute meeqatu jira uummata akka haadhaffatii wanni walitti galchuun jiru akkanuma bakka afumaa isiitti qalbii goomti ammallee basaastuudha ammallee aqaaxaarii ammallee bololtuudha waqqatin jettee bocu buchaa yooneen agar bakka waan irraa waan deemni wahii ga'a jetteen dhaabattu isin hin gaha of dandeettee qomma jetteen dhaabattu osoo namoo durii yelee ta'uu barbaadanii of konfidensiidhaan durii akka harfaa isaaniitti nagan jiraame shee hallee qayisillee osoo hin jallu firraa dhaabdee akkana jechuun namni tokko ittiin dubbataa dhufaateen sodaatan. Ati durii yelee taanaan duriyyee maqaa qabu ta'e maraattus taanaan maraattu maqaa qabu ta'e wallaahi laazim nama qajeela taanaan nama qajeela maqaa qabu ta'e nama jallata taanaan jallata maqaa qabu ta'e malee akkana akka fatiyaa kana nama nawwaan ta'u gaaf tokko nama galaafatti waan ta'eef gaaf akkanaatuni rimootii gartanii nama kanallee balleessuu barbaadde iccitii nama kanallee baasuu barbaadde fatii matti qabda rimootii calistee isimatti uumama xiqqoo kennitaa yookaan giiftiidhaan biyya faranjiitirraatti giiftiitti kennitaa yookaan waa ergitaa biyya faranjiirraa aarii haadhafaatii qabannaan aarii namaraatii qabannaan dhageenyu arrabse arra kana jedhiin qabattee dhufte liifii kama keessisi aarii nama sanii hin qabne kana waan ergamtee dhufte qofa faayidaa qofa nama arrabsuti waan keessi kiyya taasifaman baasawwee yeroo hedduu waan namni yaadu son taadhaan waan fi yaade dubbadhaan isin wajji kolfaa ture tiktook irra viidiyoo sii argee jechuudha viidiyoo keessatti viidiyoo sii keessa ka bakka kana yeroo haati baatee na bira turtu bakka kana iskaarfni sii na tuqee akkatti rifadhe jetti sanfaa faasarii kiyya yaadadhe wallaahi laazim gisee biyya jiru jechuu biyya barumsa suudii deeme silanu gudduma barafe faazariin ari'ee qeeteen na keessaa na baasee osoo jalaa fi qe'ee keessaa bahee qe'ee ollaa wayii dhaqee mana duuba dhokadhe kushiinaa nama wayii duuba dhokadhe jechuudha sanuu mana bira taree kushiinaa dhaqee kushiinaa duubatti akkana dhokadhe beetani faazarii fagoodhaaf qe'ee kennaa bahee axxirii suuraa deemee beeka bakka fagootti dhokadhe kiyyatti narraa hafeen beeka sanii galee kazaan dadhabee jechuu fiigee dadhabee sanuu mataa qullaa jira ofirratti fincaanii yoo latu mana ofirra fincaanii dhuuntumaan jaaladha kazaan akkana dhaabadhaa sumaa jiru kan dhaabadhee haara galfataa jira jalaa fagaadhe jedhee jechuu osuma gaaddidduu faazarii akkaan mana bira hin baatu marri fadhee jettanii dadhabbiin bakka narraa dhayxe beeka haxirii wayiitu na dura jira haxirii warraa jechuu haxirii tan asuma itti ol yaabbadhe haxirii irraa dhunguu haxirii sanirraan ta'ut taale osoo of duuba hin mil'atin wallaahi billaahi osoo of duuba hin mil'atin manni keenya eessa mahaalii katamaati an eessa dhaqee beeytanii daarii katamaa bakka kooriyaa jedhan tokko jira daarii katamaa shaaqii tokko dhaqee achitti ajaajila takka tiyee takka achi jira achi dhaqee oseenee mana gandaa maal taate dhaabbiraa kiyyaa takka bara jirtu jettiin maal taate أعوذ بالله ما تسيري ما تسيب أنا لما دكوسي والله لما ساكت أنا متى بيتنا يروجوا لهم اللي أدبك أبسني قالين ما تقول لا جر فين قالوا كرجنا يا
asiibatatti se waa magaadidduu faazarii na bira geessaniif hoom innummaan ammallee na ari'aa jiru see jechuu barti na tumee harkaa baheeti barsanu halangeen tumamee gadaanisa hiibaadhee harkaa fiigee bahee akkasitti mana gandaa duubatti inni argee jennaan bakka waan mana duuka deemaa jiru se sanfaa yaadadhee kolfee fatiyaan shaarbin haadha faati asiin na tuqe shaarbin haadha faati asiin na tuqe fatiyaan jetti wallaahi hin kolfee jettani unta ganamaa viidiyoo isaa tiktookar imana dhufti inuma kolf na waliigala dubbii hamzaaf aashitti gaafa fatiyaan bira keekiidhaan dhiyoo tana bira dha'isan taasifta yoo tahe keekii fatiyaa tana akkanumatti natsama fayyaa tana akkana murabbaa muraniiti rogsadee tana muranii keessaa akkana baasanii saani miirra kaayanii keekii irrallee qammasamin tana viidiyoo raaban agartanii viidiyoo isaanii yuutuub irratti maal jedhanii viidiyoo raabanii nyaannee quufnee keekii fatiyaan nu fidde nyaannee quufnee haa ulfaatti fatiyaan na jedhan wallaahi nuun qammasne keekiisi namni qammasuuf hin jiru akkanumaa azaa taate malee fatiyaan amma osoo kiyyaa ofiddee biti ofitti yoo ofiif jette soo qiddanaa jettu mi'aaye ofiif jettu mi'aayinaa jettu dhakaa ta'isan ofiif yaannan fatiyaan namummatti deebiti namummaa keessaa bahaa jirti waan ta'eef ergamaan deemti waan ta'eef waa hedduu taazamni haadha faatee bichaa miti haadha faatee baazawee lafaa kaatee tuyte akka lafaa kaatee tuyte akka qiimiin tokko walitti hin jirre akka lolli tokko walitti hin jirre fuula fatiyaatti hima namni lola wahii gara isaa nama xiiqii wayiitiin lolaa jiru miirri isaa yoo haasoo yoo nama arrabsuu irraa beeksisa fatiyaan garuu hanga haati faatii ariitellee kolfaa dubbatti maaliif kalaas ergaa ergamsan galmaan geettee jirti haadha faatii miidiyaa irra maqaa balleessi waan jedhamtee argamteef balleessitee jirti akkas jedhi ulfaan dhufte jedhi maalii jedhi haadha firootti rabase wallaahi billaahi ani haadha faatii tahimu tu warabbal kaaba eebbareemanti nama kamuu haa tahu nama kamuu nama daangaa hankeessitti bu'e wallaahi behe kutaa miti barbaadu obboleessa amantaan dandeennan hanga dandeettiin ofirraa likkiisaa wallaahi al'aazim anumas ni jedhe ani gaarummaa fi waa'ee oromummaa jedhan tanallee gizee kam jibbe beeytani gizee kam jibbe dhiini kiyyan lafuu jira beeytani yoo yaadadhan mallee gaafa ijoollee wallootiif ijoolleen arsii suudii keessa wal qabaa turte san ijoolleen arsii ijoollee walloo qabdee fiddeet midhaan nyaachisti ijoolleen walloo garuu ijoollee arsii qabdee fiddeet duubaaf duraan muka nyaachisaa turte jechuu gaasa waliin argine wallaahi an achirratti rabbii kiyya akka kadhe ani gandummalleen jaaladhu nama hammeenyalleen jaaladhu lolalleen jaaladhu gin dubbiin sun ana hanga duniyaa tana irra jiru wallaahi waan guddaa ergaa guddaa naa dabarsitee namni takka na tuyinaan akkan dhiisne namni takka oromoo jechuun oromoo miti jaalamaa zarii zarxaati hin taane akka hosiititti man oromummaa hin dhagahuun imana oduu naman tuqinna haa tuqan yoo badii qabaadhanuu nama tuqeennaan dhiifaman jedhaan sanii achi haati faaxee osoo kiyyaan dhiistu fatiyaa yoo qalbii qabaatte wallaahi qabdettumti haa hosillee haafateelleen haa tumtu qabdettumte ofirraa afaan isii lugaamti akka nuti qoosni kanaa miti ergamtee dhuftee ergaa sangalman birrii fudhattee dhuftee muudii qabatti laadheessaa muudii qabatti jechuudha sijammar kar hedduu sijammar sun himu warri afaan lama haasayan kun karaa lamatti beekan akkasuma ammootu orjinaal oromollee ta'uu hin danda'an afaan lama warri haasa'u afaan lama amaariif afaan oromoo kan warri haasa'u jaalatu nikikii qaban baasa weedii habalee irraa ta'a keessattuu naannoo jimmaa keessa warri jiran dabalata wayii qaban orjinaal laftuun addumaan beeksisti fatiyaan immoo jechuudha baxaami basaastuu ergamtuu kan irraa of eeguu qaban kan namni miidiyaa fayyaalettiidhaan isii beeku kan immootuu isiin badduudha isiin hamtuudha fatiyaan wallaahi al'aazam eeyya fatiyaan hamtuudha ani gaafa hedduu si taasifame tokkoffaa gaafa aslii lafaa kaatee arrabsite san shira isiin aslii mubaarakii wajjin aslii irratti xaxan ani tartiiban beeka tartiiban isinii himuu danda'a akka isaaniitiif miti aslii isaa akka isaaniitti isaan isa wonkii galchanii yookaan isa miidiyaa irraa galchanii isa xiqqeessanii miidiyaa dhuunfatu barbaadat turan garuu mubaarakiif asliilleen booda ofii walumatti deebi'an isinii galee immoo fatiyaan gaafsa sababa tokko malee gabbaatee aslee arrabsite asliilleen akkuma kana deemee dhaqeef
agartani haadha faate illee ammas sababa malee baatee arrabsite haati faatee ka arrabsite haadhaan arrabsite eeyyan gaarii hin goone haati faatee haadhaan arrabsu garuu miira haadha faateetiif miira Fatiyaa wal bira qabaa laalame obboleewwanti nama osoo hin tuqin nama tuqe laal Fatiyaan osoo haati faatee isiin tuqin lafaa kaatee tuyxe haati faatee kanaan miira keessa galte Fatiyaan immoo qiimee haadha faateetirraa hin qabdu waan ta'eef ergamtee dhufte waan ta'eef miirri isii ka kolfaa katabaa ofii garuu hamtuu ilmi namaa namaan hin jenne ka gurra namaatiif hin tolle haadha faatee miidiyaa irra barreessite har'a bar waan arraba hangee kana keessaa bahe haquu hin dandeettu laaphisiidha waan barreessite hixe malee waan dubbatte haquu hin dandeettu miidiyaa irra waraabamee arrabni Fatiyaa sun deemaa jechuudha dhufaa maaliif harka isaatti dhiqata haadha faatee wallaahi laazim Fatiyaa keessattuu warra kaayiroo keessaa yoo qalbii qabaatte warri kaayiroo keessaa wal lolta walii baya haati faatee Fatiyaa irraa eegaluu qabdu nama isin dubbate afaan ofirraa qabu والله العظيم ما دير اللي انت تش انغرو غرا خيات نينجا نبيو اسو فصونتاي لفاك انا من يوسف تقول اسوتنا مثلا انتو اسوتنا مثلا نجن نكبو لفاكاتي وتنم تويتو فتيال لفاكاتي تويت عرفاتي وارغمتي جرتوف اري تنقبد هاتي فادي وانغون كيسي سي نغا فياجر غرو قربني سي waan ergamteef waan jedhamsan eebii dubbadhu jedhamsan guutuu gad haqqistee geessiteet eega simuudii qabattee uummata wajjin kolfoo eegaltee jechuudha. Haati faatee immoo gubataa jirti jechuudha aartee jirti kanaaf haadhaaf abballee akkasii arrabsiti. Haadhaaf abbaa fi kakabachiisu ana haadhaaf abbaa fi kabachiisu ana. Gaafa dhaqee nama tuqee eeyyan namni sun haadha abbaa kiyya arrabsuu miti dhaqanillee waa godhuu hin danda'an. Arrabsuu miti qaamanis dhaqanii waa godha irraa dhorguu hin danda'u ofii kiyya arraba kiyyaan daangaa taree waan ta'eef. namni sun yoo na dadhabe haadha abbaa kiyya bira dhaqaa jechuudha. Isni galee fakkeenyaaf yeroo hedduu namoota biratti illee miidiyaa irratti illee lafa irratti illee haa ta'u waan ati yeroo hunda dhaadheessitu waan ati yeroo hunda jaalala nama sanii faarsitu sassattu wa'ee agartee waan sana nama yoo wallolte namni si dursee waan sassi jalaatu qabeeki waan ati jaalatu waan ati raarraatu sassi jalaatu maa ilmoollee taanee ما حدا حبا فين تاني ما جاللين تاني وان اترار راتو سنه اچيس تدفن توقفا لا يوس ددبن بكت جالب سني سدق كيساتو هاتي غزي ودو عرب سمتوف وان نتي الرجاله حادتين واهم رجاله وان جالنوف بقى سنيف فاونين فتيا غودج اسسو يبربادو حدا كسي عرب ستسني غلي مالف نغوبت وان ديب كيسي نغوبت وان ديب اتفات لكي جرتي متي جن نجوبت لفتي تويتي هات فتيات لفتي توك أصو فتيات لفتي تويتني هات سلم على جودي قبل كيس أرب سمتي مثل ما تجرى يوتي ما تجرى مالي والجهن ولما قالت هريا أكا خنايو قباتن الرابرة هريا سراج ديمتي راوتي سي ولد سراج ديمتي بيوت مراز بودا نمسي إركتي سي أرامتي رفتي أكون رايسة تفيت أكا بدنداني فيان أني كجونا مولو لنين أكا بدنداني ولي فيان أنم تكون دفي ولي لولو takka wallolee jennaan maa dhiifama walii goonaa miti osoo ila ruuhii tanaa walii kennine bakka duriitti nan argan dafanii hin deebu nama sanitti illee akka duraa isatti hin deebu hin danda'u keessuma kiyyan anuu ofirraa balleessadhee keessa kiyyaa narraa hin badu wallaahi laazim waan biraa miti ani dafee hin aarama abbuma jaboo jiroo lolu isa caalana obsa qaba yeroo hedduu obsa maaliif amala kiyya waan beekuuf achi aaree jennaan as deebisaan hin jirtu dafee hin turu guyyaa hedduu nan laakkaa naa ofirraa balleessu aarii san mufoo san ofirraa balleessu guyyaa hedduu natti fudhata silazii akkam godha gize maan hin dhoodu dafee namaa hin dhoodu irra namaa taraa uma xiqqishuu namarra laalee namatti mufadhu uma xiqqishuu namarra laalee namoonni hin jedhu irra taree normaalima godhee garuu bagaafa dhufanii na tuqanii na waraanan jechuudha eebale subhaanallah amata illee natti lakkoofsisti bakka anuma dafee namatti akka namaa kan namni hin jedhu wallaahi laazamani walumaa galatti nama jechuun nama akkasitti yaadallee nama gaafa si walloluu si agarsiisu maa waan murtaan si kalees waan hunda siin jedhee waan qabu guutuu garaa fixatee haala addunyaatti gadi himee raawwate dhufee nagama kana sitti kolfee sochii kolfee taphata era bakkisee والله أنا كيسان كمان جزيدان نعم إذا يا كذا أنا كذي كمان كمان جزيدان الرافقة لا اللي مسين قوت مالك أتذكر جبت كنا حفو باشو دندي تجافت بكوي جو دندي تجافت بكوي جيت سنة
isin har'asii walloltee sirraa deemtee siddeebitee si walloltee sirraa deemtee siddeebituun gaasan hinaafadhaan jimsi godhuu dandeetti. Bis waa'ee haadha faateetii fi waa'ee Fatiyaa irratti wallaahi laazim baay'ee booharee garuu baay'ee kolfee garuu wanni keessatti taasifamu waan amma isiniin jedhe kana.